hordoftoota keenya akkam bultan bakka jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin biraa haa jiraatu jechuudhaan egaa oolmaa Oromiyaa keenya kan barii kana isin biraan ga'uudhaaf baga gammadan baga gammannee jenna. Istiidiyoo keenya dijitaala Suudaan Kaartum irraa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo diinagdeedhaan bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa waggaa tokkoffaa bu'uurama jalqabaa caamsaa 29/2020 jechuudha. Amma immoo adoolessaa 1/2021 waraana bilisummaa Oromoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo 800 ol ijaaruudhaan Cibra gaaddisa marii dhaloota jechuun kan moggaafame waraanni bilisummaa Oromoo 800 ol guyyoota 8 guyyaa torbaan har'aatti kabajamuudhaaf jira. Bakka jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin biraa jiraatu. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo guyyaa eebba hundeeffama jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota bilisummaa Oromoo kanaatii fi agarsiisa waraana bilisummaa Oromoo kana irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Goollicha Dhangeen akkasumas ajajaa waraana bilisummaa Oromoodhaa kan zoonii lixaa Jalmarroo yookiin Kumsaa Dirribaa keessummoonni qabsaa'onni bilisummaa Oromoo buuristoonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo Iskaandinaaviyaa Awurooppaa Ameerikaa akkasumas Awurooppaa Awustiraaliyaa hogganoonni jaarmiyaawwan qaqqaalii akka garee duraan jedhamu amma jaarmiyaa humna dambalii qeerroo bilisummaa Oromoo kana malees jechuudha bakka jaarra gaatu rooba akkasumas ammoo jechuudha qabsaa'onni bilisummaa Oromoo miseensonni kora sabaa bilisummaa Oromoo buuristoonni jaarmiyaa kana hundi dabalatee miidiyaan arraata biyyoolessaa akkasumas egeree niiws miidiyaa yookiin immoo miidiyaan egeree bilisummaa BBS akkasumas miidiyaaleen hedduun kan affeeraman irratti argaman keessummoonni hedduun kan irratti dhufan sagantaan hedduun kan irratti dhiyaatu jechuudha. Istiidiyoo keenyatti ogeessi teeknikaa keenya egaa kabajamtoota hordoftoota keenya Mohaa Sabaa miseensa sagalee bilisummaa Oromoo raadiyoo bilisummaa Oromoo ta'ee wajjin gaaddisni marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo shamarran qaqqaalii qarreewwan qeerroowwan hedduun hayyoonni ulfoon qabsoo bilisummaa Oromoo qondaaltonni woboodhaa bahoodhaa hedduun kan irratti argaman sagantaa kana irratti toora zuumiitiin Kamisa Juulaay 1 yookiin adoolessa 1 waaree booda akka lakkoofsa Oromiyaa yookiin biyya keessatti sa'aatii 9 waaree booda irraa eegalee toora tamsaasa agarsiisa waraana bilisummaa Oromoo eebba miseensota 800 Cibraa gaaddisa jaarmiyaa gaaddisa marii wajjin kan gaggeeffamu ta'a. Sagantaa kana irratti artistoonni hayyoonni beektonni hedduun ni argaman jennee amannaa isinis gumaacha qabsoon bilisummaa Oromoo qabu akka nu gootan abdii qabna. Maarree hundi keessaniyyuu Oromoon kan sarbame sirni Itoophiyaa fi akkasumas ammoo jechuudha Itoophiyaan har'a nutti aangooyte tuni afaan qawweetiin ijaaramte. Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaaramte kana balleessuun kan danda'amuu fi Oromiyaan biyya of dandeette taatee ijaaramuudha kan qabdu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha afaan qawweetiin sabni humna qabu. Sabni hin laaffanne sabni jabaan yoomillee hin tuffatamu waan ta'eef ani qopheessaan Soofumar Gadaa magaalaa guddittii Suudaan Kaartum irraa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya istiidiyoo gaaddisa marii dhaloota jechuudha hundeeffama bu'uura waggaa tokkoffaadhaa adoolessa 1 yookiin Juulaay 1 jechuudha akka lakkoofsa Awurooppaatti 3 PM yookiin akka biyya keessatti Oromiyaatti lakkoofsa waaree booda sa'aatii 9 guyyaan immoo kamisa ta'a jechuudha. Sa'aatii booda wal arguu jirra hammasitti miseensota gaaddisa ta'uudhaaf jaarmiyaa gaaddisa mariitti makamuudhaaf jechuudha. Hundi keessan gama keenya yoo dhuftan simannaa gaarii akkasumas immoo laphee gaarii isin goona. Sirba Soofumar Gadaa jechuudha. Egaa Gollichoon jabeessi galman geessa jaalsanyii jabeessi galman geessa jaal odaa jabeessi galman geessa marroo kee jabeessi galman geessa ergamtuu sanyii mililikiiti sagalee ta'uun salphina taati. Kabajamtoota hordoftoota keenya Orombek Entertainment